الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قويا هرآ حال قارمان إسلام ما كستي ما لك فكاتو كان إسنته متاع يرون من وابلسو حال قارما وانا متهمو تولا أولتم ما في بفقاريد أن نما وجين جراتشو إرقما ربي إرها برنو. guyyaa tokko ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam sahaabota wajjiin masjida keessa osoo taa'aa jiran namtichi baadiyyaa tokko dhufee baala fil masjida keessatti fincaa'uu eegale. Sana booda sahaabonni daddarbanii dhiibanii masjidarraa baasuudhaaf yaalii godhan. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام سنبودا إرجمان ربيس أكنا جري دعوه لا تقطعوه دعوه يكمل إيسا الدانين كتنا إيسا هافتتو جدانين لا ليا أبولي سكية بكي كوني مسجدا بكك هبجما كان الرفلة ما دجيتي بك كالرسول ربي عليه الصلاة والسلام هافتو إيسا جدانين سنبودا لما انتهى ذهب إليه الرسول عليه الصلاة والسلام أكما نمتج فتين إرغمان ربي قام بك إني تفنج عيسى ديمي قال أحضروا ماء بشان نافدا جرح بشان فدانيف نظف بيديه وفي إساتي بشان الأنجلاسي كل كليس سنبودا نمتج قمتشو إراكن كأي هل إرجما ربي عليه الصلاة والسلام هنگ اتتول الراكان كأي أكنا جد اللهم ارحمني ومحمدا يا ربي أنا في محمد رحمة قولي ولا ترحم معنا أحدا أنا في محمد وجين نمت كل رحمته قولين جد قمتشو الراكان كأي ولا لما وجين أكنا جد شدن دي. هذه هي المعاملة الحسنة walitti dhufeenya gaarii yookaan haala gaariidhaan nama qabachuu jechuun kana fakkaatti. Yaa ummata islaamaa, yaa dargaggoo islaamaa, yaa nama sagalee kana dhageettu haala gaariidhaan wal haa qabannu. Wallaalaa keenyaa bifa gaariidhaan bifa namatti toluun haa qabannu. Akkasuma yeroo namni waa balleessu, yeroo namni waan xixiqqoo dalagu, waan xixiqqoo sana keessaa nama baasuuf gadhee gadhummaa irraa gara guutummaatti akka inni bahu gochuudhaaf obsaa fi xum'aaninaan nama barbaachisa. Kanaafuu obboleeyyan kiyyaa haala gaariidhaan waa namatti himu seenaa kanarraa barattan jedhee yaada. Ulfaadhaa galatoomaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.